Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'uun dagatiina maatii koo warri taatan immoo akkuma yeroo hundumaa jedhu anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha na jajjabeessuu keessaniif yaada keessan naaf qooduudhaan share gochuudhaan warri na jajjabeessitan hedduu galatoomaan isiniin jedha har'a viidiyoo biraa qabadheen dhufee jira. Arras kanatti akkuma isin agartan kana doonaatiin qopheeffadha. Maal akkam fayyadammoo walumaan ilaalla. Doonaatiin ani qopheessee kana fakkaata. Keessi isaa baay'ee lallaafaadha. Kana fakkaata. Kana waliin qopheessinaa. Turtiin keessan amma dhumaatti na waliin haa ta'u. Qodaa kana keessatti wantoota na barbaachisan itti daddabaladha. As kanatti kun hanqaaquu tokko ni qaba. Hanqaaquu tokkotti naqadha. Dhadhaa maankaa shoorbaa maankaa 3 asitti dabaladha. Baqaa isaati. Aannan faaya tokkoon gargaarama. Ho'aa isaati. Bishaan walakkaa kubbaayaa fi aannan walakkaa kubbaayaas gargaaramuu dandeenya. Kubbaayaa tokkoon gargaarama. Warrootanii akkasitti walitti dabaladha. Kan erga waliin makadheen booddee warroota afanitti dabaladha. Daakuu kubbaayaa 2 walakkaan qabaasi. Naqadha. Sukkaara shoorba maankaa 3 gargaarama. Shaboo maankaa walakkaa maankaa shaayii gargaarama. Irshoon itti dabaladha. Irshoo maankaa shaayii tokko walakkaan itti dabaladha. Amma akka kanatti bukeeffadheera hadheera daqiiqaa 45 haga sa'aatii tokko gidduun qadaadeen kaa'adha. Amma inni ol naaf ka'utti jechuudha. Sanaan booda walitti deebina. Daqiiqaa 45 booda akka kanatti ol naaf ka'eera. Ol ka'ee jira. As ta'ee jira amma lallaafaadha. Kanatti akka hojjetachuuf naaf ta'utti diriirfadha amma. Amma akka kanarratti daawuun firfirfadha. Kanarratti diriirfadha waan ta'eef amma qopheeffadhe fidee sirra kaa'adheen jira. Asirratti sirra keessanis xiqqoon itti firfirfadha. Amma akka kanatti diriirfadheera. Bocaan qabsiifadha. Burcuqqoodhaanis gargaaramuu dandeenya. Erga kanatti qopheeffadheen booda kana keessaan kaafadha.
kanatti qopheeffadheera. Kana walakkaa isaatiifin qadaadee kaadha xiqqoo olnaa ka'uu qaba waan ta'eef amma deebisee hojjetadhutti yookiin bisheeffachuuf sa'aatii walakkaa argan tureen booda walitti deebina. Amma distii korra kaadheen jira. Zayitiitti naqadhee ho'uu qabeera. Amma sirriitti naa danfeera waan ta'eef amma kanatti ho'ee waan naa jiruuf qoshee abidda isaatti hir'isa. Giddu galeessarra godhadheen laalladheetti gaggalagalchadha. Amma kana ta'ee jira. Shaattuutti jira. Ga'eera kana caalaa irraan baafadha. Akka kanatti hojjetadhee raadheeramma doonaatii koo amma kireemiin irra dibadhu hojjetachuutu naafa isan qopheeffachuutti deebi'a. Sukkaara daakuudha kuni sukkaara kuppaayyaa tokko qopheeffadheen jira. Aannan kana kan ittiin qallifadhu immoo aannan shoorba maankaa 2 gargaarama. Kanatti dabalatee wanta irra dibadhu qopheeffadha. Waliin makaa kana. Kanarratti halluu biraa kan naa qabatu barbaada waan ta'eef food coloring itti dabaladha. As kanas chokkoleetii qopheeffadhee qaba. Akka kanatti raadheera doonaatiin hojjechaa ture. Immoo kanarrani boca xiqqoo isheen
gadi irratti kaafadha. Akka kanatti hojjetadhee xumureera. Kana fakkaata. Turtii na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Torban itti waa yaaddan argattanii. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.